ayyaana irrichaa bagatti geessan naannoo irraanfachiifta kan ayyaana gaarii ayyaana Oromoo ayyaana bareedaa san bagatti isiniin ga'e nuti illee gaasilaa numa feenaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota arti durriidha jirra jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii jirra kuna nutis dachaane arra maaliin deebitanii yoo jettan durrii kana telefoonaan daffareetiin innis akkuma durii san naqabuu deema see aare duraanii beeyta guyyaanani ni salaam taamee dura salaamee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ummata Oromoo kan Muslimaa kan Kiristaanaa kan addunyaa mara irra jiraatu salaamtaaf jaala kabajaan bakkuma jirutti sinaago arraan tana lecceereen dhaame dirqumaan osumaan didduu telefoona dhibbata akkana dawwalee akkana mana arrabsuutis ta'e arra birma dhufe jechuun waan deemuuf ni ilaala arra guyyaanis akkasii yeegaanii beekanii uummata keenya xiqqoo sosaayikatiin dhufe. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya dhugaa inni silaa gaarii hojjetee ture garuu booda tanarraa guyyaanii fi amma qayyim fuudhee balloo bira nageessu hin argamne nagee kiyyasan keessatti hogguu kaanuu nagee buusi jeena jala deemuu ture nagaan an balloo hojii gaggeessu san keessatti hin argamne kanaafin itti aara qaba hordoftoota keenya maaliif achitti argamu oolte akkaanan hawaasa waliif fayyuun feene moo rakkoon ta'e maali ati moo akkumaan si qofa waliif fayyuu barbaadde? Akkasii miti guyyaa san rakkinni waan biraan naan bise malee akkanumatti jaaladhee kanin hafinatti fakkaatu maaltu si hambisee jiru na gaafadhu. Maaltu si hambisee? Atis na daran ablee qara lamaa taatee. Xiqqoo bakka dalagaatti hin biiste halkan dalagaa bulee yeroo itti hamsan guyyaa san qaaxiraa lama wali buleetiin firaara ta'e biiqiya. Soo jibira dhaquulleen jibbine balloo siin uummataan solib fayyisuullee kan hin jibbin hammaqoonni soojii dhaqeemi guutuma jeeti. Hammaqoonni soojii dhaqeemi guutuma. Hammaqaa dura barsiisitu nagee ta'ee jeena jala deemaa jira. Nagee si godha karaa nagaa jirta guyyaa biraa yoo guyyaa san bira dhaquu baattanis yeroo itti aanuuf. Namnummaan silaana cinaa dhaabbatee hawaasa kanaan waliin fayyisuu eenyu haga namaas eegale si bar. Ammas faamii tokko faamiin tokkos na yaameeti dhiisi waan kana jee viidiyoo na hojii maruu ture gaafaanan haati sabboontuu viidiyoo kanarra marte tokko. Ati immoo nama waan kana oofee na fide achii baduu keessattuu na aarse kabajamtootaa fi hordoftoota keenya waa hedduu irraanfanne ayyaana irrichaa bagatti geessan naannoo irraanfachiifta qaba. Amma irratti haasaan dabarrate. Bagatti geessan ayyaana gaarii ayyaana Oromoo ayyaana bareedaa san bagatti isiniin ga'e nuti illee gaasilaa numa feenaa haa ta'u garuu biitti nuti jirru biyya namaati keessattuu biyya nuti jirru tana namni gabbee akka ifin fedhu harkachuu hin danda'u ammoo warri biyya alaa warri Awurooppaa Ameerikaa kana keessa jiru kuni waan taateef sososo'ee mirga isaa ibsachuu danda'a nuti biyya Arabaa keessa meene biyyi Arabaatuun uggura tokko qabdi kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bagatti nuun ga'een jaa bagatti isiniin ga'e isin hundinuu. Egaa akkuma micirjee ayyaana irreechaa bagatti geessan nuti asmaan isiniin jenne manni keenya martuu jechuudha. Arra guyyaan guyyaa irreechaati guyyaa kabajamaa guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajaa qabu guyyaa akkas karaa baadiyyaa kaabaa kibbaa uummata walitti fidee tokko godhe dirree takkaratti uummanni keenya baay'ee jaawala garuu guyyaa arra guyyaan gammachuu nama hundatti dhaga'amu jechuudha maaliif guyyaan irreechaa ga'a akkasuma guyyaa kabajamaa waan ta'e namoonni beekaa nutis asumaan bagatti geessan isin jechuu barbaannetti haa ta'u garuu nuti kan jiraannu biyya Arabaa biitti Arabaa akka biyya biraatii miti hedduu takkaa yoo akkasitti heddummaatanii namni akka tokko ta'e karaarra gabbee. Wal heddummachuu maali? Nama lama ta'e gabbee ala kana. Kar tokko akkasitti wanna jee inumaa rabshaa jaayilaa deemaa. Bal'ina jirra kabajamtoota hordoftoota keenya bal'ina. Taakkasitti uummata keenya bagatti geessan isin jenne. Irreecha kanatti gammachuu akkam silaa bee jiraata. Hangam takka jala bultii godhaa buleetiin ilaa haga ammaa bashannanumatti hin jira hordoftoota keenya garuu durriinis har'a akka kiyyaati ka'ii irreecha goonaa jaa
bakki silaa xiqqishoo lafti mijootullee akkanuma mijootuun fayyadamne isinimne lafti lafa guraati kanaafuu akkana tattaate dubbiin bagatti isiniin ga'e walumaa galattu amma ni jiraame. Egaa har'a guyyaa irreechaan dhaqa jeetiin anis edana keessa bultee micciirii dhufee ganamaan. Tophee taseetoo. Laftiinis badduudha akkana naan jee. Egaa micciirra har'aan tana sittiin haare naan jaa haaraas akka dilas akkanatti haaranii beekaa dhiifama jeeni suutumatti raafite uummata keenya har'a guyyaan ga'a jechuun guyyaa nama karaa baadiyyaa bakka hundaa waliif fidee uummata keenya aara qabus araarama warra jaalalaa warra kabajaa warra tokkummaa akkas gaa irreechi waa hedduuf keessatti hammata waan ta'eef har'aan tana micciirilleen badiinan qabu har'a guyyaan irreecha dhiifama nattee jira uummata keenya waan akkanaatti kun walumaan jirra har'aas hedduu takka namni firaash akka micciir bira dhaquu guddisuu kiyya kana hedduu takka irraa dhaabdhaa malakki waliif fayyine hordoftoonni haa sirrumatti walitti fayyine micciirii gaarii bar wallaahi ummanni keenya kun ummata nagaamu ummata gaarii wallaahi ummata bar yoo ati badii balleessite seerra kutuu beeku ummata dhiifama namaa godhuu beeku ummanni Oromoo. Taakasiitii gaa kunoo har'aan tana isa ajjis barcaa godhu jirra hojiin keenya maaliin akka dhufu. Ati immoo fuuldura maal dalaguu yaadaa qabda? Uummata keenyaaf waan gaarii waan bu'aa qabu akkas karaa diraamaatiin karaa waan adda addaatiin dhufee uummata keenya tokko godhee karaa kabajaatti karaa jaalaatti karaa tokkummaatti akkaan achisiisu malee ulii hammeenya kana akka dhaabnas nu gubbaaniin isinitti uummata keenya namoonni fayyisaa haaluu namoonni akkas jechuun kun mataa nama dhukkubsaa namni mana keessatti shakkee ciiseen bulu waan ta'eef hedduu takka dadhabbii nama fidaa deema wal qabuu fi wal maraachuu wal hidhuu wal tumuun kun dhaabne jira yoo uummanni dhaabuu baatanis humna keenya ol ta'an akka ta'an beeka. Kanumaafuu har'aan tana guyyaan irraa guyyaa gammachuu jechuu ibsata malee guyyaa gaddaa fi kanaaf danii ol keessa laaqanii miti uummata keenya gaamaan nu jettan kunoota akkanaa keessarra irreechas dhaquu barbaanne dhaquu feene jala bultiillee goone akkas gaa hin dandeenye nuun taane lafti nuti jirru tanumaafuu. Hordoftoota keenya akkuma beekamu gaa durriin haa wal keessa dhoynu malee sababaan natti aareen dhiyaatee irra maaliif natti aartee haa micciirjee dhufe dhiifama godheefiitiin jira maaliif har'a guyyaa gammachuuti guyyaa ayyaanaatiimi dhiifama godheefiitiin jira amma duubaati waa'ee akkana nama badii dalagu kana akkuma na qabsooyta kanatti hundattis qabsooytamoo anuma qofarra qabsooytee karaa hawaasaa na fiddeetuma dhiisuu deemtamoo. Hanga dandeenyu keessaa gubbaa. Amma namoonni baay'een nama dadhabamsiisuu eegale beektaa. Du'a amma fakkeenyaaf haaratti akka mataa kiyyaatti hangaan danda'u jalaan deema keessaa fi gubbaanis jalaan deemu jira telefoonaanis yaadaanis imala miilaanis afaanis biraan dhaqu jira karaa hundaanuu kana harkaabnee Oromoo sababallaa Sumaydaaddee fakkaataa akka keetii nama gurmaa'ee uummata kana nu harka deebisu warra badii kana dhaabu. Dandeenyu karaa kanatti tarkaanfii furannee godhuu dandeenya. Kana haala qabee akkam godhuu kan dandeenyu sabni Oromoo bal'aa jiraame itti haa dubbatanii. Kana bira hunnaanis yoo siddaniis maal gootaati duraanus artii laame. Muuziqaa keetiin tasdeebitaa haastee. Karaa sana biffisaniitiin wareersuun akkuma ta'etti dhugaadha. Karaa walleetiin itti deebi'ulleen diras nama hin dhabu. Afaaniyyuu dhagaan hanga dandeenyu sirreessinee kaa'ee agaruu jirtan uummata keenya akka sobaa fi kijiba hin taane jechuudha. Sirraa jira namni harkiira guddaan jechuudha akka sirraa agartani. Amma nama lama akkasii noofe nama lamaan sanii nagee gooneeti walitti deebinaa fiidoo biraatiin uummata keenya taakkanatti isin jaa har'aan tana gammachumaaf akkas isinii himuu dhufne waan biraatiin miti micciiri dhaamsa boodarratti waan qabaasin hin jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa. Dirree badii keessaa duraayyoonii fi gaara keessa turre amma magaala gaddeebinee jirra amma nagee keessatti hirmaannee jirra hordoftoota keenya karaa nagaarra nu gartanii durriinis akkasuma waan haariyaa waan akka muuziqaa fa'aa akkasuma diraamaa kamadii adda addaa waan akka piraankii kanan hojjedha malee amma booda yaa'iin fedhuu jee jira
eega ati ganda fayyite eega hawaasni si fayye booda awwooma rabshaa qabu kanaa hunfadhuu jaadurriin haga dandeenyu garuu moon ittifnaa jaa kanaafu kabajamtootaaf hordoftoota hangama kiyyaan haga viidiyoo durriin fedhu qabateen irraan dhufuu anilleen isin dhufuun nageettiin isin jaa. Egaa akkasii uummata keenya akkuma harkaa jirtanii badii jechuun hangaan micciirri farkatti hin galchinitti amma duratti hin dubbannanu ammaan tana micciir egaa naaf micciir yaada tokkoon sagalee takkaan egaa tarkaanfachuu eegalle alhamdulillahi akkasii uummata kaanis sagantaa deemuuf sirreessina achi booda bal'inaa walitti deemna uummata keenya bakka jirtanitti nagaaf jaalli isin hojjaa jiraatu.